Tole yaada hamma biyya keenya keessatti deemaa jiruu fi danqaa qabsoo Oromoo mudate irratti waan yaada dhuunfaa keenya ibsanna. Namoonni viidiyoo kana argitanii hanga beekumsaaf dandeettii uummanni Oromoo tattaafatee bilisummaa Oromoo argamsiisuudhaaf godhe irratti yaada jiru walii qooddanii yookaan sheer walii gootanii akka wal dhageessiftan isin gaafanna. Kanarratti yaadni hamma qaamni biyya bulchu uummata Oromoo irratti kallattii hundaan raawwachaa jiru olaantummaan TPLF wayyaanee cabee olaantummaa Abashaatiin bakka buusuudhaaf kan karoorfame ta'uu isaa malee walitti bu'iinsa mootummaa fi uummataatii miti. Uummanni Oromoo kallattiidhaan bakka filannoon hin jirretti kana jechuun qaamni erga TPLF'n ari'amte dhaqee masaraa san qabatee biyya san hoogganuudhaaf carraa argate waan hin jirreef hooggantoonni gameeyyii fi abbootiin siyaasaa hedduun isaanii mana hidhaa jiru. Gaafas kanneen kaan immoo biyya alaa keessa waan jiraniif kan carraa argachuun itti tole OPDOdha yookaan immoo warra amma biyya hunkuraa jiran kana ta'uu isaaniiti. Sababa kanaan bakka san seenanii uummanni Oromoo osoo waan tokko isaanitti sharafin deeggaree nama keenya jedhee yeroo kennee fi haala garaagaraatiin deeggaree tureera. Garuu isaan bakka baranitti waan deebi'aniif amma uummanni Oromoo jalaa garagaree kallattii hundaan qabsoo isaatti deebi'ee jira jechuudha. Kana booda wal goyyoomsuu waan jiru natti fakkaata. Gama muummicha ministeeraatiin masaraa keessatti ofitti waamee uummata Oromoo sadarkaa arrabsiisutti hanga xiqqeessutti waan baay'ee dubbatee jira. Kuni uummata Oromoo garaa nyaatee jira irraan dubbanne garuu amma dhoosee gadi baasee jechaadha. Ajjeefamuu yaalii ajjecha Jawaar Mohaammed irratti deemsifame qofaa miti kan uummata baase. Wanta baay'eetu garaa keessa jira jechaadha uummata Oromoo. Karaa biraatiin waan ragaan jiru gaafa Walloo deemee magaalaa Daseetitti walgahii taa'e yoo uummanni Oromoo 0.1% faayidaa kan argatu ta'e ani sa'aatii 24 keessattan aangoo gadi isinii lakkisaa jedhee uummata harka rukuchiise gammachiise. Kanaaf gaafa nuyi parsentii tokko miti 0.1% faayidaa arganna ta'e inni aangoo gadi dhiisaa jechuudha. Abashaadha durumaanuu qophiidha jechaadha. Kanaaf uummanni Oromoo karaarraa itti maqxee OPDO'n carraa argattee aangoo guddaa dhuunfatte kana kallattiidhaan harkaa fudhatee abbaa isaa ta'uuf karaa filannoo seera qabeessa ta'een kennuudhaaf irratti cichee galmaan gahachuu qabaadha. Bifa ajjeechaa yaalii ajjeechaa Jawaar Mohaammed irratti aggaamameen waan guddaatu ta'uudhaa ture. Uummannis gadi ba'ee Abashaa magaalaa san keessatti qalee wal balleessaa jechuudha namni. Sun waan salphaan turre baga rabbiin isa baase fuulduraafillee of eeggannoo cimaa gochuun barbaachisaadha. Isa qofaa osoo hin ta'in namoonni hundumtuu VIP Oromoo kan ta'an namoonni siyaasa Oromoo keessatti hirmaannaa qaban hundumtuu of eeggannoo godhuu qabu jechuudha. Karaa biraatiin haala amma itti abbootiin qabeenyaa nafxanyootaa magaalota naannawaa Finfinnee fi Finfinnee keessatti dargaggoota kashalaphee fi namoota isaanii bakka garaagaraatii fidanii qindeessanii ijoollee Oromoo ajjeesaa jiran, dhaanaa jiran abbootiin qabeenyaa Oromoos kana deebii kennuu qabudha. Kana booda nama nu ajjeesu, nama qabeenya keenya barbadeessu, nama eenyummaa keenya xiqqeessuu fi lafa keenya nu saamu garaa laafanii wajjin jiraannaa biyya kana ittiin ijaarraa jechuun waan taatu miti. Saniifu uummanni keenya abbootiin qabeenyaa wal qindeessanii ijaarsa cimaa ijaaranii deebii kennuu danda'u. Haalli kaleessa magaalaa Duukam keessatti ta'e baay'ee kan nama gaddisiisuu fi kan hin eeggamne. Kanaafuu poolisiin Oromoo dhugumatti Oromummaa sitti dhaga'amu kan raayyaa ittisa biyyaa keessa jirtu ijoollee Oromoo hin ajjeesinaa gara laafummaadhaan laalaa yoo ajjeesuun araada isin qabsiise Abashoota ajjeesaa warra ba'ee qabeenya namaa gubu warra ijoollee Oromoo dhugaadhaaf falmatu dhagaadhaan cuubeedhaan waan garaagaraatiin rasaasan ajjeesaa jiran ajjeesaa isaan garaa gubaa malee ijoollee Oromoo qeerroof qarree Oromoo ajjeeftanii haadha Oromoo garaa hin gubinaa. Dhiigni Oromoo isin haa gaafatu garaa hin gubinaa Oromoo. Rasaasni gara qeerroo Oromootti dhukaafamee fakkeenya Famboo keessatti nama kana hunda fixe warra magaalaa Duukam keessatti ijoollee Oromoo haxaa jiran kanarratti dhuka'uu isiniif dide. Kun waan baay'ee nama gaddisiisu. Kanaaf bifa sanitti of sirreessaa
yoo nama ajjeesuun barbaachise warra dhugaa malee qabeenya namaa barbadeessu lubbuu namaa balleessu ajjeesa. Nama ajjeesuun barbaachisaa miti. Kanaafuu uummanni keenya bakka jiru wal ijaare wal qooduu tokko malee akka walola OPDO lola amantii kaasuu fi maal omtuu kaasuu fi miti. Meeshaa waraanaa bataskaana bakka garagaraatti guurratee kan nama haleelaa jiru Habashoota. Kanaaf Oromiyaa keessatti immoo olaantummaan isaan argisiisan kanaan booda waan itti fufuu miti. OPDO sossobuun kanaan booda waan ga'e fakkaata hin jiru. Uummanni Oromoo jabaatee wal faana hiriire bilisummaa isaa mirkaneeffatee bakkaan ga'uu qabaadha. Yoo ta'uu baates biyya ta'uu waan danda'amuuf uummanni paartileen Oromoo osoo waliin qoodin mariidhaan tokkummaadhaan walitti dhufee bilisummaa isaa mirkaneeffachuu qabaan jedha Galatoom. Yaada kana osoo finne duratti akkuma beekamu kaatti nama Oromoodhaaf jettee waggaa baay'ee mana hidhaa keessa turte akkasumas nama murtiin du'aallee irratti darbeedha. Mee asuma wal qabsiisa jidduu kana waa'ee taa'ee danda'a dubbata waan inni dubbate waan namoota Oromoo olmoos hunda jechuu danda'a aarsee jira. Mee ati waa'ee taa'ee kana maal jetta akka biraattinis mana hidhaa keessatti wal beektu yoo beekte mee dudduubeessa akkam ture achi keessatti mee waa xiqqoo nu jette. Tole ani taa'ee danda'a wajjin mana hidhaa tokkotti miti kana hidhame taa'ee danda'a gamoo Facebook irraa akkuma nama biraatti han beeka malee walitti dhiyeenya wanni wal beeku hin jiru. Akka nama kanaan dura inni Oromoodhaaf jecha ganna 10 hidhame yookaan waggaa 10 mana hidhaa keessatti balleessee barnoota illee achi bahee barate jedhaniiti. Namni hundumtuu gaafa inni yaada gaarii dubbatu deeggaraa ture. Yaada inni irratti dubbachaa ture waan Oromoo gaafa jabeenya hin deeggaramu namni kamuu hin deeggarama. Yaada isaa duraan nan deeggara ture. Amma garuu akka nama hinaaffaa dhuunfaa walirraa qabuutitti ajjeechaa namaatiif illee humtuu garaa nyaachuu dide. Ajjeefamuu qeerroo Oromootiif illee humtuu garaa nyaachuu dide. Gadi bahee akka ilmaan masaanutti yaadni inni dubbachaa jiruu fi feesbuukidhaan dabarsaa jiru kun kallattiidhaan akka inni Oromoo keessaa of baase waan wajjiniin beeknu jechaadha. Kun waan duuba deebiin qabu. Hamma yookaan dhiifama gaafate yoo uummanni dhiifama godheef yookaan immoo waan godhaa turanii fi godhaa jiran kanatti itti gaafatamummaa guutuu fudhatanii adabbii gaarii argatanitti fafakkeessuudhaan qaama mootummaa keessa ta'anii akka nama argitee homaa yookaan barnoota hin qabne yookaan immoo beekumsa siyaasaa hin qabneetitti haasa'uun kun waan isa deemsisu jedhee hin amanu dhaabbadhuun jedhaan fakkaattonni isaatis kanaan booda gara uummataa yoo goran malee gara qaama mootummaa uummatatti garagaree fitu diktaaterii ta'anii kanatti deebi'an taananii salphinuma eeggatu jechuudha walumaa gala uummanni isaa wajjin hin jiru. Gaaffii dhumaas gaafadha. Mee taatee jidduu kana jabaa irratti raawwattee wal qabsiisee namoonni baay'een quba kanatti qaban mootummaadhuma tariyaanas dabalatee jechuudha mootummaa godhee shakkaa. Garuu immoo namoonni tokko tokko immoo mootummaa miti wanti warra Tigraay fa'aa keessaa qabatanii wanti meelii Geetaachoo asafamoo Geetaachoo Raddaatu cabee safaa isaan tokko akkas godhee yookaan immoo Amaaratu qindeessee ajjeesisuudhaan malee jabaa ajjeesisuudhaan biyyi yookaan ODP miti jedhu mee waan kanarratti nu jedhiti achumaan yaada keessa nu xumurii galatoomne. Tole an akka yaada dhuunfaa kiyyaatitti asirratti Jawaarii ajjeechisuudhaaf iimeeliidhaan qindeessanii ragaan tokko tokko ba'aa jira jedhanii feesbuuk irra waa walii gadoo fananis argeetan jiru. An akka nama dhuunfaatti na amansiisu. Maaliif kanaan booda miidiyaa irratti ba'anii Oromoo First jechuun hin jirtu maal jedhee paarlaamaa irratti kan dubbate muummicha ministeeraa ta'e osoo jiru namoota paaspoortii 2 qaban maal jedhee miidiyaadhaan paarlaamaa irratti muummichi ministeeraa dubbatee gaafasuma galgala kun yeroo ta'u Habashaatu yaabyenni maalii warra TPLF tu kana qindeesse jechuun nama shakkisiisa.